Ashama akkam jirtu maatiin chaanaalii Mikooteek nagaa keessanidha. Ani nagaa kooda waaqayyo nagalatu. Tole gaharrammoo wanti isiniif qabadee dhufe karaa salphaa ta'een followers Facebook keessanii akka itti baay'ifachuu dandeessan isinitti argisiisuudhaaf dhufe. Isa dura garuu warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan wantoota haaraa torban nurraa argattu isiniin jenna. Amma gara viidiyochaatti isin dabarsaa. Na wajjin tura. Zombie apocalypse. Tole etuu gara followers baay'ifachuutti hin deemin dura Facebook keessan keessaa wanti isin sirreessuu qabdan mallattoo ishee toora 3 sana walirra jirtu al tokko cuqaasuudhaan settingii keessa lixxu. Settingii isaa keessa erga lixxanii wanti isin barbaadan public post isa jedhudha. Public post sana keessa lixxanii wantoota asirra jiran hunda isaanii yoo friend irra jirate public kan jedhu kana kuno asii isatti public itti jirtu jechuudha. Hunda isaas keessa deemtanii waan jiru public itti jirtu. Sanaan booda ba'uudhaan wanti isin gootanii Facebook sobaa tokko bantu jechuudha. Facebook fake wanti inni isin fayyaduuf immoo website isin followers ittiin baay'ifattan suni Facebook keessan isin Facebook isa sirriidhaan yoo lixxanii haaq isin jalaa gochuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf iyyuu Facebook sobaa tokko bantanii isaan lixxu akkamitti immoo isa sobaa sanaan lixxanii isa sirrii followers isaatiin baay'ifachuu dandeessan isinittiin argisiisa. Google keessa lixxanii wanti isin search gootan kunis screen irratti argitan kanadha. Sanaan booda erga isa search gootanii jalqaba irratti login method kan jedhu isiniif fida. Isatti al tokko buutu. Ittaansuudhaan generate access token kan jedhu isiniif fida. Isatti al tokko cuqaastu. Sanaan booda as lamaan irratti wanti isin gashitanii jalqaba kana irratti Facebook isa fake bantan sana itti gashitu. Asirratti wanti cimsee isinitti himu Facebook keessan isa dhugumaa isa sirriitti ittiin fayyadamtan cirratti gashuu hin qabdani. Waitii mas isin itti gashitan sanatti daqiiqaa sanatti isin jala haak gochuu danda'u waan ta'eef Facebook sobaa banuun keessan dirqama jechuudha. Taansuudhaan immoo password itti gashitu isa sobaa jechuudha. Lamaansaa irratti guguutu. Erga itti gashitanii gara jalaa kana generate access token kan jettu itti buutu. Sanaan booda gaafa gadi sittanii koodii kana isiniif kenna. Koodii kana hundasaa as keessaa koppii gochuudhaan hundasaa aduu tokko nambisin jechuudha. Koppii gochuudhaan gara jalaa kanatti immoo dhuftanii paste gootanii login kan jettu jaluma isaa sana itti buutu. Sanaan booda gara fuula biraatti isin dabarsa. Amma lixxaniitu jechuudha. Facebook isa fake bantan sanaanii lixxaniitu. Asirratti ID keessan ID Facebook keessanii isin gaafata. ID kana immoo eessaa argatu isa jedhuuf isinittiin argisiisa. Laayitii keessa seenna. Laayitii keessa seenuudhaan gara profaayilii keessanii dhuftu. Ittaansuudhaan mallattoo tuqaa 3 kana al tokkotti buutu. Sanaan booda koppii liinkii kan jettu kana liinkii keessan koppii gootu. Erga koppii gootanii akkamitti akka ID isaa baasnu immoo isinittiin argisiisa. Isa gochuuf immoo gara browserii biraa dhaqxu. Gara browserii biraa erga dhuftanii wanti isin jettanii barreessitan Facebook ID jettanii search gootu. Erga search gootanii gara jalqabaa kana irratti wanti isinii fidu find your Facebook ID isa jedhu isinii fida. Isatti al tokko buutu. Sanaan booda asirratti liinkii isa amma koppii goone sana paste irratti goona. Erga paste goone find Facebook ID kan jedhu kanatti buuna. Amma akkuma ergitan ID profaayilii ID Facebook keenya nuu fidee jira jechuudha. Isa koppii gochuuf immoo copy to clipboard kan jettu jirti. Isatti al tokko buuna. Erga koppii nuuf ta'e amma garri nu hidhannu gara Chrome isa dura garuu followers akka inni dabalu dhugaa ta'eef isinitti argisiisuudhaaf jammar followers koo meeqa akka ta'een isinitti argisiisa. Gara Facebook keessan lixa. Kunoo akkuma argitanii amma followers koo 1630 jedha. Amma akka inni dabalu ilaalla wajjiniin gara Chrome keessa seenna.
Chrome keessa seenuudhaan bakka sila ID keenya nu gaafate irratti ID samma copy goone sana finne paste irratti goona. Sanaan booda use auto followers kan jettu kana al tokko cuqaasna. Sanaan booda nu lakkaa'u jammara jechuudha. Followers nama 10 daqiiqaa 30 keessatti isiniif kenna jechuudha. Akka inni dabaluu dhaqne achi keessa teenyee ilaalla jechuudha. Gara Facebook keessanis ilaalchisa. Amma nama tokko itti dabaleera. Sila 1630 ture. 31 godheera. Haaluma kanaan itti daddabalaa deema. 32 godheera kunoo akkuma argitanii. Kunoo akkuma argitan nama tokkotti dabaleera. Haaluma kanaan daqiiqaa 30 keessatti nama 10 followers nama 10 isiniif dabala jechuudha. Ammas daqiiqaan 10 yeroo dhumu axxaniima isa ID keessanis sila copy gootan jechuudha. Irratti paste gootanii jammarsiistu jechuudha. Ammas daqiiqaa 30 booddee akkasitti jalqabsiistu. Ammanattis waan cimu hin qabu wantichi isin fayyaduu danda'a jedhee isiniif qabadee dhufe. Garuu asirratti wanti cimsee isinitti himu akkaawuntii keessan isa dhugaa cira itti gashuu hin qabdan jechuudha. Akkaawuntii feekii bantanii paaswordii isaa fi lakkoofsa ittiin banta sana itti gashitu malee akkaawuntii keessan isa sirrii itti gashinaan akka ittiin gaafatamne ammuma isinitti himna jechuudha. Viidiyoon har'aa isinii qabannee dhufne egaa akka isinitti tolee abdii qabna. Torban dhufutti immoo waan isinii qabannee dhufne yoo jiraate waan isin rakkisaa jiru yoo jiraate koomentii irratti nuu barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana immoo laayik nuu godhaa. Amma viidiyoo biraadhaan wal agarrutti nagaadhaan turaa.